bultoota daawwattoota keenya oduu galgala kanaaf qabadhee dhihaadheen isinitti himaa jalqabarratti oduu gaddaaniin eegala. Sirni awwaalchaa ulamaa'ii beekamaa Sheekh Adam Tuulaa arra magaalaa Hararitti raawwatame. Ulamaa'iin beekamaan muftii Sheekh Adam Tuulaa du'aan addunyaa tanarraa kan boqotan kaleessa ture. Namni akkaan beekamaa fi jaalatamaan hayyuun amantii fi barsiisan amantii Islaamaa turan Sheekh Adam Tuulaa kibxata kaleessa du'aan addunyaa tanarraa kan boqotan. Godina Harargee Bahaa Aanaa Kombolchaa ganda Tuulaa jedhamutti abbaa isaanii Ahmad Hammarorraa ganna 90 dura kan dhalatan ulamaa'iin beekamaan kun barumsa amantii Islaamaa ijoollummaarraa eegaluun nama baratee guddate. Ergasii barsiisaa ulamaa'otaa, leenjisaa ustaazotaa fi abbaa amantii ta'uunis miliyoonota qaranii bobbaasan Sheekh Adam Tuulaa barumsa amantii Islaamaa kanaanis kumaantama kan qaran abbaan amantii beekamaan kun barumsa tawhidaa dhiirotaa fi dubartoota barsiisanii jiru. Sheekota akka Sheekh Abdullaahi Tuqoo Al-Ormii fa'arraa barumsa amantii Islaamaa kan baratan Sheekh Adam Tuulaa hawaasa Oromoo addatti hordoftoota amantii Islaamaa fi kan birattis nama akkaan beekamaaf jaalatamuu turan. Baale Arsii Iluu Abbaa Booraaf Jimma deemuunis sheekota barumsa amantiin fagaatan hunda biratti ijoollummaa kaasanii barumsa amantii Islaaman nama if qarani Sheekh Adam Tuulaa barumsa baratan kanas ganna 60 biyya keessatti barsiisanii jiru. Sheekni sheekota Sheekh Adam Tuulaa Baha Oromiyaa Harargee Bahaa Aanaa Dirree Xayyaaraa Araddaa Suqul keessatti barumsi amantii Islaamaa hundee akka gad-jabeeffatuuf jecha majlisa barnoota yuunivarsiitii Islaamaa kan maqaa isaaniin moggaafame majlisa Sheekh Adam Tuulaatiin moggaafame gadhaabanii jiru. Barattoonni amantii Islaamaa baratan godinaalee Oromiyaa kan akka Jimma, Iluu Abbaa Booraa, Arsii, Baale, Wallaggaa fi Kafarraa dhufuunis giddugala kanatti barumsa amantii Islaamaa baratanii jiru. Sheekh Adam Tuulaa barattoota kanneen salaata subirraa yeroo salaataa malee hanga asritti barsiisuun yeroo dheeraa ulamaa'ii barattoota barsiisani. Waggatti barattoonni 1500 hanga 2000 gayanis gosa barnoota amantii Islaamaa hadiisa, fiqii, tawhidaa fi tafsiira akkasuma kan biraatis biratti barataa turan. Ulamaa'onni akka Sheekh Ahmad Watar, Sheekh Usmaan, Sheekh Aliyyi Fal'aanaa, Sheekh Muhammad Zabuurii fi ulamaa'onni biroo hedduun Sheekh Adam Tuulaa biratti barumsa amantii Islaaman warreen qaramani. Ulamaa'onnii fi namoonni garagaraa du'aan boqochuu hayyuu amantii kana ilaalchisuun dhaamsa gaddaa dabarsaa jiru. Sirni awwaalcha isaanii ammoo arra magaalaa Harar keessatti onkoloolessa 19 bara 2022 raawwatee jira. Daawwattoota keenya seenaa gabaabaa Sheekh Adam Tuulaa guutuu isaa gara fuulduratti dhiyeessuuf ni carraa'ina. Maatii firoottanii fi musliimoota maraaf jajjabina hawwina. Lubbuu isaanii immoo Rabbi jannataan haa qananiisu jenna. Ajjechaa tibba kana Oromoota nagaa 30 irratti raawwate hidhattoota finxaaleeyyii Amaaratii ji'an bulchaan aanaa Kiiramuu obbo Fiqaaduu Hundee godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa faannoo jedhaman ammas ajjechaa jumlaa lammiilee nagarratti raawwatanii jiru. Haleellaan kun Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu gandeen 4 keessatti kan raawwatame yeroo ta'u hidhattoonni Amaaraa meeshaa waraanaa ammayyaa qabaniin lammiilee meeshaa maleeyyii jumlaadhaan fixanii jiru. Ajjechaan suukanneessan kun ganda guddina jireenyaa keessatti kan cimu yeroo ta'u lammiileen kuma hedduu ta'an guutummaatti qe'ee qabeenya isaanirraa buqqaanii jiru. Kaayyoon hidhattoota kanaa ummata humnaan buqqisuun lafa gabbataa fudhatuuf jechuun dubbatu jiraattonni. Sabuma Amaaraa Kiltaanii sana kan jedhaman kana waliin makareetti ganama barii sunan dhukkubaan qabaatiin uummatatti naanna'anii kanaa booda dhukaasni hin jalqabamee egaa kana itti uummanni garatti ba'uudhabee namni baay'een achumatti wareegamee namni baay'een immoo amma danda'e kan baqatee jira madoon hedduutu jira. Dabaluunis finxaaleeyyiin kunneen afaan hin shanee balleessinaa haajaan malee kan isaan fixan ummata Oromoo meeshaa maleeyyitii jedhu. Finxaaleeyyiin kanneen manguddoota ganna 80 qeerraa baqachuun dandeenyes ganda keessatti rasaasan fixanii jiru. Akka jiraattonni jaanitti hidhattoonni haleellaa kana raawwatan kanneen achumatti warreen guddatanii fi afaan Oromooti sirriitti dubbatu. Qaama biraatiin gurmaanii erga leenjii fudhatan booda ummata marsanii haleellaa gara jabummaa kana raawwatu. Namoonni lubbuun hafan maddeen oduu garagaratti himanii jiru.
obbo Fiqaaduu Hundee ammoo finxaaliyyiin maqaa Amaaratiin gindaayan kanneen beekamtii mootummaatiin malee meeshaa waraanaa hidhatanii haleellaa kana raawwatan jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Gandeen akka guddina jireenyaa, caffee sooramaa, burqaa sooramaa, naccinoo keessatti mootummaan osoo hin hayyamin meeshaa waraanaa seeran ala hidhachuudhaan kiiloomeetira 26 ol deemanii ummata nagaa fixan jechuudhaan himanii jiru. Bulchaan aanaa Kiiramuu obbo Fiqaaduu Hundee haleellaa kanaanis dhiironni 29 fi dubartiin takka battalatti ajjeefamuu mirkaneessanii jiru. Bulchaan aanaa Kiiramuu obbo Fiqaaduu Hundee mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma ajjeechaa haleellaa hidhattoota Amaaratiin raawwatame kanarratti ibsa laateen qabu. Ibsi TPLF onkololeessa 17 bara 2022 baase humnoonni waloo Eertiraa fi Itoophiyaa magaalaa Shiree to'achuu mirkaneessee ture. Garuu mootummaan Itoophiyaa fi Eertiraa himata humnoota waraana Eertiraa fi raayyaa ittisa biyyaa waliin qindaa'uun na lolan jechuun TPLF dhiheesse kanarratti waan jedhan hin qaban. Duulli olaantummaa raayyaa ittisa biyyaa himamaa jiru kun yeroo hawaasni idil addunyaa fi gamtaan Afrikaa akkasuma dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhukaasni hatattamaan akka dhaabbatuu fi mariin araaraa akka itti fufu gaafataa jiranitti. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guuterees gola nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtooman irratti ibsa yeroo laatan haalli Itoophiyaa keessaa yeroo ammaa haalan yaaddessaadhaa jedhan. Dabaloonis lolli kaaba biyyattii yeroo dheeraa fudhate kun mancaatii dhaqqabsiisuu fi ammas sadarkaa yaaddessarra jira jechuun yaaddoo isaanii ibsanii jiru. Lolli kun hatattamaan akka dhaabbatuu fi qaamoleen wal lolaa jiran gara minjaalatti akka dhufanis barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guuterees ibsanii jiru. Naannoo Tigraay lolli barbadeessan keessatti adeemsifamaa jiru keessatti waraabessi reeffa namaa nyaataa jira jedhame. Naannoo Tigraay hambaaleen seenaa keessatti kuufaman keessatti yeroo ammaa bineensi reeffa namaa nyaataa jira jedhame. Oduun gaddisiisan kun kan dhagame yeroo loltoonni Eertiraa fi Itoophiyaa wal tumsuun TPLF barbadeessuuf duula haaraa bal'aa bananitti. Raayyaan ittisa biyyaa fi waraanni Eertiraa akkasuma humnoonni naannoo Amaaraa walakkaan miliyoonaa ta'u loltoota TPLF 200,000 gahu waliin wal lolaa jiran kan jedhan ammoo daayireektara dhaabbata Ameerikaa maadheffate World Peace Foundation jedhamu Alex de Wooli lola guyyoota 50 geggeeffamee jiru kanaan humnoonni TPLF hanqina meeshaalee mudatullee akkan oolle ibsanii jiru. Bifol fakkaatuun xinxalaan dhimma baha Afrikaa Abdurrahmaan Sayid lola kaaba Itoophiyaa namoonni dambaliin itti yaa'an keessatti namoonni 70,000 hanga 80,000 du'anii jiran. Tooftan dambaliin namoota waraanatti hiriirsuun ficcisiisuu kun kan bara 1890 keessa mootiin Itoophiyaa Xaaliyaan injifachuuf itti fayyadames jedhan Abdurrahmaan. Tooftan lola keessatti dambalii namootatti gargaaramu namoonni hedduun akka miidhaman taasisan jedhan. Xinxalaan baha Afrikaa Ameerikaa teessuma godhate Faisal Roble ammoo lola jalqabaa irratti namoonni 50,000 du'uu eeruun lola lammaffaa irratti ammoo namoonni 100,000 du'uu akkan oolle tilmaamanii jiru. Waraanni Itoophiyaa humna qilleensa fi baay'ina lafootiin lola kanarratti hirmaatee jira. Haleellaa humna qilleensatiin injifannoo gonfatus lola lafoorratti garuu loltoonni TPLF humnoota raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi michoota isaa baay'ee lubbuu galaafatanii jiru. Bulchiinsa Asmaraa Isiyaas Afargeetiin durfamu TPLF lamuu akka yaaddoon taanetti cabsuudhaaf bulchiinsa Finfinnee waliin firooma cimaa uumee jira. Hawaasni idil addunyaa ammoo loltoonni Eertiraa lafa Itoophiyaa keessaa hatattamaan akka ba'an gaafataa jira. Yeroo ammaa dhumaatii bakka baay'eetti mudateen kan du'e awwaaluun sadarkaa hafurra ga'ee jira. Sababa kanaaf waraabessi duraan amna fagoo deemee soorata barbaadu amma reeffa namaa soorataa jira. Kun ammoo oduu gaddisiisaa lola kaaba Itoophiyaa keessatti hawaasni addunyaa dhaga'e. Tolegaa daawwattoota keenya oduu namaaf qabannee dahanne isaan gammaa daawwattan tureen hordofuu keessaniif baay'iseen isin galateeffadha. An Badrii Yusufi horaa bula.